galatoomii Hamza Tuufi. Hayya galatooma duraan dursa asirratti afeeroo keessanii fi ani waan yaadadhu jalqaba jechuu gaafa inni hundeeffamu bara dukkanaati hedduu takka dukkana ture. Naannoo keenyallee teknooloojiin dilas mara akkasitti babal'anne OMN Oromiyaa miidiyaa neetworkiitu hundeeffame biyya Ameerikaatti gizee jedhanii akka waan nuti bilisoomnee biyyoota Oromoon qabattutti namni hundinuu yaaduu ture jechuudha. Sana booda ani ammoo jiddumeenni eegummaan hundeeffamee hojii eegale booda biyyaa bahe mudannoo ajaa'ibaatiin qaba waa'ee uummanni tanarratti biyya Saudi Arabiyaan jiraachaa ture biyya san irratti seeraan alaan jiraachaa ture zamana wallaalaa waan taateef jecha achi booda uummanni kanaaf maallaqni walitti guuramaa uummanni tana gargaarra jennee bakka dalagaa teenyarraa osoo deemnuutu mootummaan nu qabuuf kaate. Mootummaan nu dhufte jechuudha. Nu deemu jiru magaalaa dhagaa bakka itti walitti qabamu namni gargaarsa miidiyaatti fijacha jechaadha. Nuti baadiyyaa hojjannaa irratti hirmaannee namni baay'eedha. Oromoon hedduu jaalata waan ta'eef namni hunduu hirmaachuu fedha. Garuu akkaatuma dandeettii isaaniitiin wal gurmeessinee akkuma deemaa jirrutti mootummaan nu qabuuf dhufe. Nu argee makiinaan isaanii isaa birra fiigaa dachiin isaanii baay'ee diriiraa saaraadha. Garuu iddoon nuti turre suni dhagaalee gaara muka hin qabne waan qabduuf jecha naannoo akka galgalaati. Sana booda osuma deemnu jiru nu ariyanii osoo nu ariyanuu ani akkana dura fiigeetiin dirree keessa gaara horee gaara kana makiinaan isaanii na jala baate akkuma waan samirra barreeftutti. Sana booda osumaan akka fiigu jiru fuulli isee kaduraa kuni faana kiyya kana akka dha'ee of dura nafa geessa akka gaarummaa kana keessa oloo jecha paawuroo naa dabalee harkaan lafa qabadheetumaa waan oloo taateef jecha silaa kufee meebii isin irra ba'uu dandeessi silaa gadoo taate jechuun ana ajjeesuu dandeessi silaa guyyaa sanniin du'a ture garuu harkaan lafa qabadheetumaan ka'ee fiigee yuutar jee ofirra gaddeebi'ee makiinaan gaa yuutar jechuun dandeessu dhagaadha gaara waan ta'eef jecha na jalaa dhaabbatte achiiniin akkasitti harkaa baafadhee nama kaan qabanii kutaniin namni cinaan kaan baane sana booda maallaqa ofirraa shifeera yaamneetuma nama seera qabeessa magaalaa Riyaad jirutti ergineetuma osoo irratti hirmaatiin hafnee mudannoo tanaan qaba. Garuu ani amma wanneen jechuu fedhe karaa gabaabaa jechaadha. Miidiyaan mul'iftuu eenyummaa ilma namaati akka addunyaa yoo yaadde jechuudha. Saniifuu addunyaan tun guutuun isii misaa'ilaa fi kanaan wal sodaachisuun isii sababa miidiyaan jiruuf jecha. Silaa miidiyaan jiraachuu baate abbaan fedhe paawara qabaate addunyaa tana kontirool godhuu danda'e wanni inni itti beekame ittiin ibsamee sodaatamuuf takka illee hin jiru jechuudha. Addunyaan guutuun meeshaa ittiin nama ajjeessurra miidiyaa fayyadamteeti dandeettii isiitii fi qabeenya isiitii fi humna isii waan ittiin beekamtu guutuu isii achirra beessa godhattee ittiin dhaadette jechuudha. Mootolii addunyaa tanaa guutuu yoo ilaaltan jecha. Kanaafuu ani miidiyaa uummanni akkana taajee yaade guyyaa takkaafillee kana taajee yaadne garuu wanni Oromoo of fuula dura deemuu hin beektu of fuula dura deemtee of duuba deebiti yeroo hunda. Saniif jecha akkana taajee waan hin yaadiniif jecha hedduun gadda. Silaa garuu ana miskiina godhe malee silaa anaatiitu maallaqa isa barbaachisu guuturraa cufa ture garuu wanni godhuu danda'u jiru akka namummatti akka keessa hiyyana dagamutti. Kanaafuu gaa Oromoon miliyoona 60 nuti isaan san keessaa takka faayidaa isaa namayyuu ni beeka. Miidiyaa jechuun siyaasarraa bilisa tahee rakkoo uummataa fuudhee dafee uummata biraan ga'uun siyaasaa namarratti dalagamuun jaamtu rakkoo uummata sanii ibsuu jaamti. Saniifuu mootummallee maaqaba irraa kaasee biyya tana keessa deebi'ee abbootiin qabeenyaa adda addaa mootummallee fandii banee fi akka miidiyaa seera qabeessa gad dhaabbatee akka fuula dura itti fufu asumaan dhaamsa Oromoo dabarsuu barbaada. Haga hundinuu ni dhufa inshaallah ni dhufa jeetii yaada. Haga sun dhufutti ammoo Oromoon biyya Oromaa keessa guutuudha. Ta biyya keessaa yoon argines rakkoo isaa tana warri biyya alaa jiru ni arga. Ka biyya alaatu gahaadha. Nama biyyaatti afeeruun hin barbaachisu. Warri biyya Oromaa jirtan guutuun keessan ni beeynaa hoolii dalagachaa turre waan hamtuu hojii fofokkattuu jajjabduu dalagachaa turre akkasumaanuu Oromoo beeloitus biyya gargaaraa turre
wanni nuti godhuu hin dandeenye hin jiru jechuu barbaadeeti. Saniifuu akkuma gaafa duratti sanitti warri ardii Eeshiyaa jirus Yuuroop Ameerikaa jirus hundi isaanii huulii isaanirraa waan dandeenye miidiyaa kana bakka durii deebisanii akka itti fufsiisanii dhaamsa dabarsuu barbaadaa kanumaan jedha. Galatoomaa.